Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu nagaa kootan jira galata waaqayyoo isiniin jedha. Akkuma viidiyoo hin gaddasinii hojjedhe irratti mudannoo obboleettii keenya viidiyoo hojjedhee isiniif kan lakkisa jedheen ture. Akkasumas warra viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan galatooma hundi keessanuu eebbifamaa isiniin jechuu jaalladha. Akkasumas mudannoon obboleettii keenyaa maalidha inni jechuun keessanii nafu. Obboleettiin keenya akkuma viidiyoo duraatti irratti isiniin jedhee namni sirra jiraatan viidiyoo duraatti irratti dhaggeeffatan barumsa irraa fudhatu jedhee tana yaada. Viidiyoon inni lammataa dammoo obboleettiin keenya biyya Arabaa kana turte. Asturtee bootaa bitattee turte. Gizee bootaa bitattu kana maqaa obboleettii ishiitiin bitatti. Waan hundaayyuu maqaa obboleettii ishiitiin godhatte jechuudha. Gaafa maqaa obboleettii ishiitiin godhattu obboleettii ishii kanarratti gaafa ergitu ishii fi waaqayyo bichaatu jidduu isaanii lamaan keessa jira malee yookiin gaafa birrii sarratti ergitu namni beeku hin jiru. Innis gaafa birrii obboleettii kootitti erge jettee jedhee baankii keessaa deemee fuudhu homtuu hin jiru jechuudha. Garuu kan beeku kana keessatti waaqa tokkicha bichaadha. Obboleettiin koo kuni birrii kana ergattee bootaa kana bitee fi mana ijaaree fi xumuree waan hundaa godhee fi manoota hunda'u kiraayii beetii ijaartee kiraayii kennitee mana kana jechuudha. Kiraayii kennitee gaafa kiraayii kennitu kanallee mana kiraayii kanarraa wanna ba'usan ofii isheetii fudhattu isumatti fayyadamaa inni hunda'u achumatti kibbuma isheesan keessatti baalate daarii ta'ee abbaa ijoollee ta'ee jireenya isaa jiraachaa jira. Akkuma dura isiniin jedhe mudannoon obboleettii kootirra ga'e isiniin jedhe sun kana jechuudha. Obboleettiin koo kun bakka galee tananan bootaa kiyya kanas maqaa ijoollee kootiitti zoorsee micayyoo kiyya hangafa waggaa 18 taatee jirti jette ishiitti zoorsee tananan ka'eetoo deebi'a jettee Itoophiyaa galti. Gaafa Itoophiyaa galtu obboleessi garaa haadha tokkoo keessaa baatee tokkoffaa akka obboleessaatti lammata akka abbaatitti sadaffaa akka hiriyyaatti ilaaltu. Obboleetti ofii jechuun abbaa ofiitti, hiriyyaa ofiitti, obboleessa ofiitti. Obboleessi tokko hin jira jechuudha. Akka hiriyyaatti kan garaa keetti mattu, akka abbaatitti kan bobaasaa jalatti ruuqamtu, akka obboleettiitti kan tikashaa isaatitti deggefamtee jiraattu ni jira jechuudha obboleessi tokko. Kasa qaama ishiin galtee kana jettuuni birrii maallatti kennitee yoo natti kennitu wannu maalii qabda wulii qabda naan jedhe jette. Wanna takka hin dubbanne jette. Wannuma takka seeruma kana sanii illee hin dubbanne obboleessa koo ani gaafa maallaqa sitti ergu namni jidduu keenya lamaan keessa hin jiru. Waaqayyo bichaatu jidduu keenya lamaan keessa jira malee jedheeni wanna takka hin dubbanne ofumarra qaxxi jedhee biyya Arabaatti deebi'ee jette. Laal ofirra deebitee biyya Arabaatti deebitee ji'a ja'a muluu hiriyoota dhabde jechuudha. Gizee baay'ee obboleechi keenyallee akkanatti nu gana. Gizee baay'ee obboleettiin keenya akkanatti nu ganti. Dhugaa ani maallaqa sanarraa waan jiru maalan beekaa. Fakkeenyaaf maallaqa sanarraa obboleettii keetiin lolli, obboleettii kee gani, abbaa keetiin lolli, abbaa kee gani, harmee keetiin lolli, harmee kee gani kan jedhu wayitti irratti barreeffamee jira ta'e hin beeku maallaqa ammaa kanarratti dhugaa. Ittuttu maallaqni biyya Arabaa manfasii guddaa qaba dhugaa waaqayyo. Obboleettiin obboleessa ofii akka abbaatitti ilaaltee, akka obboleessatti ilaaltee, akka hiriyyaatti ilaaltee, eenyu ol isa caalchifattee itti dhiyaatte. Gaafa maallaqa argatu maallaqaan ishee jijjiira. Osoo dafqa isaatiin illee ishee jijjiira, dafqa isheetiin ishee jijjiira. Kana ta'e kun obboleewwan keenya baay'ee tokko ulfaata.
eenyu wajjin jiraanna ka egaa obboleessi keenya nu gane egaa obboleettiin keenya nu gante egaa riyyaan keenya nu gane eenyu wajjin jiraanna dhugaa bakka kanatti baay'ee tokko ulfaata dhugaa mee osoo isin ta'e osoo obboleessi keessan isin gane osoo obboleessi keessan dawoo keessan boruu axirii godhatanii utubaa godhatanii abdatan gaafa isin gane osoo isin ta'e yoo maal gootu ani jechuudha dhugaa seenaawwan ishiin haasofte kana keessa ani inkwaan narra ga'ee dhiisi haasaa ishiin haasofteenu mataan jedhina dhukkube dhugaa akkamitti dandeecheen jedha laphee koo taratti dhugaa akkamitti kana hunda dandeesse dhugaa ani keessa darbe ati bakka utubaa sibiila ta'e malee namni akkanatti hin danda'u jedhe dhugaa waaqayyo kana kanatti jira obboleewwan koo obboleessi gisee ammaallee nama gana obboleettiin gisee ammaa nama ganti boqofaa isheen daa'ima ishee gattee obboleecha ishee gattee mana ishee gattee dheecha abbaa manaa ishee dheechitee obboleecha ishee dawoo godhatte laal abbaan manaa ishee gaafa maallaqa jalaa balleessee jedhu obboleecha ishee dawoo godhatte ndawum abbaa manaa ishee itti caale jechuudha ndawum abbaa manaa ishee itti caale jechuudha wantoota akkanaatitu jira gisee ammaa namuma kamiyyuu amantee gaafa itti dhiyaatte hunduu si gatee karaa irratti si bira darba eenyu wajjin jiraatta dhugaa ani waxaamii kabda eenyu wajjin jiraanna kaa ishee obboleechi keenya nu gana obboleettiin keenya nu ganti harmeen keenya abbaan keenya firri keenya ollaan keenya alagaan nu gana eenyu wajjin jira garuu bakka kanatti kan naman gan kan naman irraafan tikseen keenya abdiin keenya waaqayyo tokkicha abdiin keenya rabbi tokkicha kan gaafa rakkane nu rakkoo keenya keessaa nu baasu kan gaafa baala nu beela keenya keessaa nu baasu kan gaafa bakka wanta hundaanuyyuu gaafa cannaqamnes cinqii keenya keessaa nu baasu kan hin dadhabne kan hin salacha'amne kan uftish jedhee nu dhifan waaqayyo tokkicha silaasaa waan hundumaaf iyyuu hunduma keenyayyuu waaqni keenya uuman keenya kan uume kan samii fi lafa uume inni nu gatin namni nu gate jennee gaafa ofii keenyaaf ofitti wannoo jenne dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha namni nama gana namni nama irraafata namni nama irratti waan baay'ee yaada garuu kanumaan irratti yaadne kanun itseen keenya abdiin keenya waaqayyo tokkicha bichaadha hundi keenyayyuu abdii keenya tiksee keenya waaqayyo keenya uumaa keenya hin digatina hin dagan beelofnus dheebonnus rakkannus daarrus waaqayyo keenya hin dagatina waaqayyo keenya hunduma keenyayyuu haa eegu siniin jechuu jaaladha muudannoon obboleettii kooti kana fakkaata ara muudannoon ishee likkumaayyuu hin qabu jechuudha dhugaa haasofte oggaa tokko beekan biyyaa tokko soo haasofte hin dhumu jechuudha muudannoon ishee siniin jechuu jaaladha obboleewwan keessan irratti maallaqa ergitan of xanaqqaqaayi gaafa tokko gaafa rakkattan bakka seentan dhabdu obboleessan keessan abbaa manaa keessan hiriyaa teessan qofa ilaaltanii maatii keessan qofa bichaa ilaaltanii gaafa birrii ergitan bakka seentan dhabdu maallaqa keessan baay'istanii namarratti hin erginaayi maallaqa keessan qabadhaayi siniin jechuu jaaladha namni muudannoo obboleettii kootii kana dhaga'ee garuu barumsa irraa fudhanne hin jiru silazaa viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaayi siniin jechuu jaaladha yoo waaqayyo na gargaare muudannoo kaanillee dammoo nan hojjedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaara naa tura